Paartiin badhaadhinaa waggoota jijjiiramaa darban keessatti badhaadhina hunda galeessaa Itoophiyaa dhugoomsuu fi hojiilee misoomaa lammiilee irratti xiyyeeffatan hedduu qabatamaan lafatti mul'atan raawwachaa turu. Waajjirri paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo fi Araadaa beeksisan. Waajjiraaleen paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo fi kutaa magaalaa Araadaa yaa'ii idilee lammaffaa yaa'ii waliigalaa dura mata duree waadaa hanga aadaatti jedhuun bakka hooggansii fi miseensonni paartichaa argamanitti gaggeessaniiru. Miseensonni paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo fi kutaa magaalaa Araadaa yaa'ii paartichi gaggeesse ilaalchisuun yaada AMN Plaasiif qoodaniin paartichi qormaatilee hedduu irra aanuun waggoota darbanitti hojiilee badhaadhina Itoophiyaa dhugoomsanii fi uummata irratti xiyyeeffatan hedduu galmeessuu isaa ragaa bahu. Hojiin misooma irratti hojjetaman, hojiin nageenya irratti hojjetaman, hojiin hawaasummaa irratti hojjetaman akkasuma immoo walqunnamtii biyyoota adda addaa wajjiniin biyyoota ollaa wajjiniin godhamaa ture hojii bal'aadha jechuu dandeenya. Koolidariin hojjetameen warri immoo beela'an akka nyaataniif kan adda Adaanechiin dhaabbatee jira. Giddugala 4 kiiloo kana keessatti jechuudha. Kan yeroo guyyaa guyyaatiin nyaata hin argan akka isaan nyaatan daa'imman bakka isaan kaa'atanii hojii dhaqan bakka itti dhaban bakka itti oolmaa daa'immanii baname. Yeroo jettu karaa biraatiin immoo yeroo deemtu warra hojii dhabeeyyiin baay'een kan itti hojii argatan. Uummata giddugaleessa godhachuudhaan kan hojjechaa ture waan ta'eef harka qallee hojii dhaboota namoota gidduu gamoo gurguddaa ijaaraa mana kennaa fi akkasumas nyaata warra hin qabneef qoodaa waan guddaa hojjechaa ture. Paartichi itti gaafatamummaa biyya bulchuu fi badhaadhina uummataa dhugoomsuuf sagalee uummataatiin itti kenname akka galmaan ga'uuf deeggarsi miseensota paartichaa murteessaa ta'us ibsaniiru. Karooraaf imaammata paartiin kun baafate miseensa kan galmaan ga'u jechuudha. Kanaaf akka miseensa tokkootti miseensa tokkorraa waan eeggamu karoora imaammata tarsiimoo paartiin kun baase akka miseensatti fudhatee raawwachuu qaba raawwachiisuu qaba jechuudha. Miseensa irraa immoo paartiin koo paartii akkamiiti ka jedhu beeka. Hojiidhaan kan agarsiisedha sababii ta'eef. Haalaan kan agarsiisedha. Qabatamaadhaan kan agarsiise sababii ta'eef paartii kana duukaa bu'ee kutannoodhaan hojii isaa utuu booddeetti nafin. Utuu booddeetti nafin. Ilaalcha isaa gara biraattitu hin kaafatiin akkuma kaleessa jalqabetti paartii isaa wajjiniin adeemee kutannoodhaan bakkaan ga'uudhaan hin barbaachisaa jechuudha. Kaayyoon keenya guddaanii deeggaruudha. Ijoollee hojjechuu dadhabnellee gufuu ta'uu hin qabnu hamma danda'ametti kan dandeenyu kan humna qabu humnaani kan maallaqa maallaqaani kan beekumsa qabuuni paartii kana deeggarree hundi keenyayyuu wal qabannee kaayyoo dhaabni keenya qabatee kana galmaan ga'uuf hundi keenya karoorfannee jira. Paartiin badhaadhinaa biyya tokkummaa cimaa qabdu ijaaruuf paartii dhalateedha kan jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo obbo Mabraatuu Daseen paartiin badhaadhinaa jaarmiyaalee siyaasaa kanneen biroo irraa adda kan isa taasisuun yaadama hunda hammataa fi hirmaachisaa jedhuun masakamuu isaatii jedhu. ፓርቲያችን እንደ ሌሎች ፓርቲ ሳይሆን ሁለንተናዊና አቃፊ ሁሉንም አሳታፊ የሆነ ፓርቲ ነው። Paartiin keenya akka paartilee kaanii osoo hin taane paartii yaadama hammattummaa fi hunda hirmaachise jedhu kan amanuudha. Paartii kana keessatti kan hirmaatu adda tokko qofa osoo hin taane lammii Itoophiyaa hundatu keessatti qooda fudhata. Badhaadhinni namarratti xiyyeeffata kan jennuufis kanumaaf. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Araadaa obbo Tawaddaaj Hayilmaariyaam gama isaaniitiin paartiin badhaadhinaa paartii Itoophiyaa bu'uura irraa jijjiiruuf kan dhalateedha jedhanii waggoota darban kana keessatti magaalaa Finfinnee magaalaa dorgomtuu taasisuu fi sagantaa 724 hojii hojjetamaa jiruun piroojektota misoomaa gurguddoon yeroo gabaabaa keessatti xumuruun aadaa ta'uu danda'eera jedhan. ብልጽግና ፓርቲ ኢትዮጵያን ለመለወጥ 24/7 ብሎ ያስቀመጠው ቃል በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ቃል ነው ሲጀመር ፓርቲን badhaadhinaa Itoophiyaa jijjiiruuf 724 jedhee akka magaalaa Finfinneetti kan kaa'e waadaa ture. Waadaan kun immoo qabatamaatti jijjiiramuun piroojektonni 2 fi 3 keessatti xumuramaa jiru. Araadaa ilaaluun bu'aa waadaa gochatti jijjiiramedha. Misoomni koriidarii marsaa 1ffaa fi 2ffaan dirree magaalaa keenyaa jijjiire kun waadaa ture. Jechoonni kun saboota yaadan kan walitti fidanii fi gara misoomatti kan galchanidha. Paartiin keenya immoo kan waadaa gale hunda qabatamaatti ijaan nutti argisiisaa jira.